Hooggantoonni Itoophiyaa olaanoon har'a Maqalee seenaniiru kanarratti gara boodaa gabaasa qabna. Torban darbee godina Wallagga Bahaa keessatti jiraattonni humnoota hidhataniin ajjeefamuun dhagahameera. Kunis waan gabaasan gara boodaa itti deebinu ta'a. Anwiixata yeroo hundumaa isinii dhiyaatu qophiin Ameerikaa fi uummata ishii jechuudha. Akkasumas qophiin ispoortii waan har'aaf qindeeffanne keessaa akka mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigist Gammeetii dura akkuma yeroo hundumaatu oduutu as aanaa jaalannee gammada. Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kunoo. Qondaaltonni Itoophiyaa yeroo waggaa 2 guutuuf jedhu keessatti yeroo duraatiif Maqalee kagalan yoo ta'u kunis waliigaltee nagaa baatii Sadaasa keessa irra ga'ame hojiirra ooluusaa ilaaluuf akka ta'e Mahammad Yesuuf Naayiroobii irraa gabaaseera. Kana ilaalchisee oduu booda gabaasa qabna. Gaazexeessaa fi mootummaa Senegaal qeequun beekamaa kan ta'e Pepe Alé Niang himannaa irratti dhiyaate mormuuf jecha nyaata lagachaa akka ture yoo ta'u gara hospitaalaatti geeffamuusaa abukaatoonsaa dilbata kaleessaa dhaabbata oduu Ajaans France Press yookaan AFP himanii jiru. Niang sanbata darbe galgala sababaa nyaata lagachuusaa dhiyeenya kana fayyaansaa gada deemaa ega bulee booda gara hospitaala Daakaaritti geeffamuusaa abukaatota isaa keessaa tokko ka ta'an Musa Saar ibsanii jiru. Dhimma yaaddoo addunyaa kaasise kun Niang Sadaasa 6 to'annaa jala oolee odeeffannoo ittisa biyyaa miidhuu malu ifa godhee jechuudhaan himatame. Muddee 2 nyaata lagachuu ka jalqabe yoo ta'u fayyaansaa ega hammaatee booda mana yaalaa seene yeroodhaaf carraan gadhiifamuu kennameefii ture. Garuu muddee 20 mormii beela biraa yeroo jalqabeetti ammas deebi'ee to'annaa jala oolfame. Magaalaa galma mootummaa Afrikaa Kibbaa Johannesburg Bahaa keessatti dhoo'insa konkolaataa boba'aa fe'e yookaan boottee mudateen lakkoofsi namoota du'anii 15 ga'u ministeerri fayyaa biyyattii dilbata kaleessaa beeksisee jira. Joon Paalalaan hospitaala Taamboo Memorial jedhamu keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin gaafa sanbataa lakkoofsi namoota du'anii 10 kan ture dilbata kaleessaa immoo 15 ga'eeraa jedhan. Konkolaataan gaazii boba'aa dhangala'aa ta'e deddeebisu kun sanbata darbee riqicha hospitaalaa manneen jireenyaatti dhiyoo ta'e jalatti ibidditti qabate. Ministeerri fayyaa akka biyyattii akka jedhutti hojjetoonni hospitaalichaa 3 neersonni 2 fi konkolaachisaa yookaan shooferri tokko gubannaa cimaan ega isaan mudatee booda lubbuun isaanii darbeera. Yeroo balaan ibiddaa kun dhaqqabe kutaa hospitaalichaa kan wal'aansa hatattamaa keessa ka turan namoota 37 kan miidhaman yoo ta'u isaan kana keessaa dhukkubsattoonni 24 hojjetoonni immoo 13 ta'uun ibsameera. Bootteen kun gaazii liitira 60,000 ka baatee ture ta'uun ibsameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbileen oduu Raashaa ministeeratti isaa biyyattii waabeeffachuun akka gabaasanitti loltoonni Raashaa wiixata har'aa xayyaara nammaleeyyii yookaan diroonii kan Yuukireen aleeluun kan kuffisan yoo ta'u caccabaansaas buufata xiyyaaraa Raashaa kibbaarratti kufee lubbuu namoota 3 galaafateera. Ministerichi akka jedhutti dirooniin kun har'a ganama dirree xayyaara waraanaa Engils naannoo Raashaa Saraatoof jedhamutti dhiyaachaa otoo jiru. Lafarraa ol ka'iinsi isaa gadaanaa ta'ee balali'aa akka turee fi namoonni 3 du'an tajaajiltoota Raashaa kan buufata xayyaaraa sanaatti argaman ta'uun ibsameera. Buufanni humna qilleensaa kun sarara fuulduraa Yuukireen bakka humnooti Raashaa baatii guraandhala keessa weeraran irraa kiiloomeetira 100 lakkaa'amu fagaatee argama. Raashaan akka jettutti dirooniin Yuukireen muddee 5 buufata walfakkaataa kana haleelanii jiru. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii dilbata kaleessaa ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchisee hawwii qaban ennaa dabarsan kanneen jiraachuu akka dandeenyuuf waan hundumaa hojjetan ittiin jedhan mar galateeffataniiru. Kooriyaan kaabaa wiixata har'aa diroonii xixiqqaa hedduu gara naannoo samii Kooriyaa kibbaatti ergite ka jedhan qondaaltonni Sool. Kunis waraanni Kooriyaa kibbaa xayyaara hordoffii nammaleeyyii yookaan diroonii ofii gara daangaa kaabaatti akka erguuf miira namaa kakaasee akka balali'u taasisee jedhameera. Kooriyaan kibbaas weerara Kooriyaa kaabaa kanaaf deebii kennuuf
xayyaarota waraanaaf helikoophtaroota waraanaa qindeessitus garuu diroonii tokkollee kuffisuu akka hin dandeenye qondaalli waraanaa kooriyaa kibbaa dubbatanii jiru. Dirooniin tokko gara kooriyaa kaabaatti ka deebite yoo ta'u haalli kanneen biroo arfanii hin beekamuu jedhan qondaaltonni waraanaa kooriyaa kibbaa wiixataarraa gaazexeessotaaf ennaa ibsan. Dirooniin kooriyaa kaabaa meeshaa waraanaa qabaachuuf dhiisuun ishee ifa miti ka jedhan qondaaltonni waraanaa dirooniin kooriyaa kaabaa kunis xixiqqaa kanneen goblaa yookaan baalleen isaanii meetira 2 qofa bal'atudha jedhaniiru. Jaarmoonni kan mootummaa hin taane ka biyyootii alaa kanneen Afgaanistaan keessatti sagantaalee gargaarsa namoomaa gaggeessaa jiran dilbata kaleessaa kaasee hojii isaanii dhaabanii jiru. Kunis bulchitoonni islaamummaa kan Taalibaan hojjetoota dubartoota ta'an akka hin mindeessine yookaan hin qacarre erga dhorkanii guyyaa tokko booda. Hojjetoonni keenya dubartootaa yoo ta'an malee daa'imman dubartootaaf dhiirota Afgaanistaan keessaa baay'ee rakkataa jiran haala quubsaa ta'een bira ga'uu hin dandeenyu jedha ibsi waloo kaawunsiliin baqattoota Noorweey Save the Childreniif Care International baasan. Uggurri Taalibaan kun gargaarsa lubbuu baraaru lammiilee Afgaanistaan miliyoonaan lakkaa'aman irratti dhiibbaa akka qabuu fi yeroo rakkina diinagdee guddaa biyyattii hiyyeessa taate kana mudatee jirutti carraa hojii kumaantamaan lakkaa'aman irratti dhiibbaa akka qabu hoogganoonni gareewwan kanaa akeekkachiisanii jiru. Beeksisi ba'e kun ifa ta'us Afgaanistaan keessa sagantaa keenya kan gargaarsa lubbuu baraarsuu dhiirotaaf dubartootaa walqixa itti fufuu akka danda'an gaafachaa sagantaa keenya addaan kunnee jirraa jedha ibsi ba'e. Dhaabileen kan mootummaa hin taane sadan kun biyya walitti bu'iinsaan miidhamte kana keessatti sagantaalee kunuunsa fayyaa, barnootaa, eegumsa daa'immanii fi soorata yookaan nyaata madaalamaa murteessoo ta'an raabsuu irratti kan argaman yoo ta'u, jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti uummanni Afgaanistaan walakkaa ol yookaan immoo miliyoona 40tti tilmaamaman gargaarsa namoomaa isaan barbaachisaa jedheera. Xayyaaronni humna qilleensaa Chaayinaa kanneen xayyaara waraanaa fi diroonii dabalatan 71 sa'aatiilee 24 darban keessatti godina adda ba'e kan ittisa qilleensaa Taayiwaan seenuu isaanii mootummaan Taayiwaan wiixataa har'aa kan ibse yoo ta'u kunis weerara guddaa hanga ammaatti gabaafamee hin beekne jedhee jira. Xayyaarota keessaa 43 sarara gidduu Taayiwaan ka qaxxaamuru yoo ta'u silaa iddoon kun humna ittisaa gam lamaan gargar baasu turee jedha ministeerri ittisaa Taayiwaan ibsa baaseen. Beejing odoola koo kan jettee himattu Taayiwaan iddoo dhiyoo irratti sochii waraanaatti fuftee jirti. Himata abbaa biyyummaa Chaayinaa cimsitee ka didde Taayiwaan shaakala kanaan Beejing nagaa naannoo diiguu fi uummata Taayiwaan sodaachisuuf yaalaa akka jirtu agarsiisaa jetteetti oduun har'aaf qabnu kanuma. Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadhaa yaada keessanis nu biraan gahaa jenna. Amma waan hafetti ceena. Hooggantoonni Itoophiyaa gara waggaa lamaa booda yeroo jalqabaatiif magaalaa guddoo Tigraay Maqalee galaniiru. Gabaasa Mulgeetaa Atsbahaa Maqaleerraa Mahammad Yuusuf immoo Naayiroobiirraa erge Bafiqaadutu qindeesse. Erga sadaasa bara 2020 walwaraansi Tigraay keessatti jalqabame asii yeroo jalqabaatii fi jilli mootummaa federaalaa Itoophiyaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa obbo Taaggasee Caafoo Duulootiin hoogganamu wixataa irraa magaala guddittii Tigraay Maqalee seenee jira. Akka gabaasnoonni jedhanitti jilli Maqalee seene kun miseensota koomishinii marii nageenyaa biyyoolessaa kan of keessaa qabu yommuu ta'u, kaayyoon isaas waliigalteen nageenyaa jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin taasifamee fi walwaraansa waggaa lamaa xumure akkaataa hojiirra oolaa jiru hubachuudhaaf akka ta'e ibsameera. Waliigalteen ji'a sadaasaa keessa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame walwaraansi mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa ture akka dhaabbatu humnoonni alaa walwaraansicha keessa jiran akka ba'an humnoonni Tigraay akka hidhannoo isaanii hiikkatan akka gargaarsi namoomaa Tigraayiin seenu
akkasumas tajaajilawwan bu'uuraa gargarchitanii turanii akka hojiitti deebisan akka bakka isaaniitti deebi'anii kan taasisudha. Daawwannaan jilli mootummaa federaalaa Maqaleetti taasise waliigalteen nageenyaa suni akka hojiirra oolaa jiru mallattoo akka ta'e kan ibsanii gabaasonni adda bilisummaa uummata Tigraay humni mootummaa Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessatti ajjeechaa saamichaa fi hokkora saalaa raawwachaa jiru jechuudhaan himannaa akka dhiyeessaa jirus ibsaniiru. Humnoonni Eertiraatii fi milishoonni naannoo Amaaraa waliigaltee nageenyaa sana keessa akka hin jirre kan ibse gabaasni Mohaammed Yesuufi Naayiroobii irraa qopheesse mootummaan federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa komii aangaa'ota Tigraay irraa dhiyaachaa jiru kana haaluu isaanii ibsee jira. Karaa biraatiin gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa akka gabaasetti jilli miseensota 50 olii of keessaa qabu kun aangaa'ota mootummaa federaalaa, aangaa'ota daandii qilleensaa Itoophiyaa, baankii daldalaa Itoophiyaatii fi kan dhaabbata telekominikeeshinii Itoophiyaa of keessaa qabu akka ta'e ibseera. Jiila kana kan simatanis dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay fi pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el yommuu ta'u, jiila mootummaa federaalaa kan hoogganan obbo Taaggasee Caafoo walgahii taasifame irratti haasaa gochuun isaanii gabaasameera. ዋናው ነገር እነዚህን ጉዳዮች ቁጭ ብለን መክረን መልክ ማስያዝ እንችላለን ህጋዊ ስርዓት Wanti ijoon wantootan kana teenyee karaa seera qabeessa ta'een heerri mootummaa karaa ajajuun mari'annee karaa qabsiisuu qabna. Kun immoo uummata biyya keenyaa maraa fi uummata Tigraayii fi hunda keenyaa fi barbaachisaadha. Kana gochuudhuma qabna. Kun carraa gaariidha jedhee namana. Jedhaniiru obbo Taaggaseen. Waliigalteen taasifame nageenyaa fi abdii akka ta'e kan dubbatanii obbo Taaggaseen itti dabaluudhaanis akkana jedhanii jiru. እስካሁን የመጣንበት እንደተጠበቀ ሆኖ ነገም ለምንሰራው ስራ ትልቅ ተስፋ እንዳለ Adeemsa kanarraa hundi keenya barumsa fudhanne yeroo gabaabaa keessatti hojii guddaa hojjechuu fi akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waa'ee waliigaltee nageenyaa irratti haasaa taasisaniin akkana jedhaniiru. ቀላል ባይሆንም ጉዞ ጀምረናል የሰላም ጉዞ የዛሬው ግን የተለየ ነው የተነሳሽነት salphaa ta'uu baatullee karaa jalqabneerra karaa nagaa kan har'aa kun garuu adda kaka'umsa godhamee fi kabaja guddaa qaban hunda keessanii galateeffachuun barbaada. Muummicha ministeeraa Dr. Abiy garuu baay'ee jabeesseen galateeffachuu barbaada. Humnoottan Tigraay meeshaa waraanaa gurguddoo hidhatanii turanii bakka tokkotti kuusuu isaanii kan himani Dr. Dabratsiyoon ammas humnoottan alaa warreen jedhanii Tigraayin keessa akka jiranii dubbatanii jiru. Uummata fixuu isaaniitii fi dafanii asii bahuu qabu ture. Amma garuu meeshaa waraanaa gurguddoos ta'ee hidhannoo waan deebisuudhaa fi qopheessineef dafanii bahuu qabu. Humnoonni Eertiraas akka weeraraa alaatti dafanii bahuu qabu ture. Kuni dhimma Tigraay ta'uus hin qabu ture. Wanti ta'e garuu sana ture. Humni weeraree humni alaa Tigraay keessatti fixiinsa geggeesseera. Suni nama dhukkuba. Garuu eeyyamaan waan dhufee fi nama dhukkubsa. Amma waan kana saffisiisuu qabna. Bahuu qabu. Tigraay naannoo namoottan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii akka taate kan ibsan Dr. Dabratsiyoon jiraattonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an kun akka qe'ee isaaniitti deebi'anii gargaaruu qabnaa jedhaniiru. Jilli mootummaa federaalaa kun bakka bu'oota uummataa wajjiniinis marii taasisuu isaatii fi bakka bu'oonni jiroottotaa kunis tajaajilli geejjibaa kan qilleensaatii fi kan lafaa akka itti fufu tajaajilawwan hawaasaa biroos akka dafanii jalqabaman gaafachuu isaanii gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqaleerraa erge ibsee jira. Gabaasa itti aanutti ceenaa naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa keessatti jiraattonni dhalattoota Oromoo ta'an torban darbe keessa humnoota Amaaraan hidhatan faannoo jedhaniin namoonni hedduun ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Dhalattoonni Amaaraa naannoo sanii karaa isaaniitiin hidhattoonni abaa'oo shanee isaan jedhaniin waamanii fi humnoonni addaa waliin ta'uudhaan haleellaa nurraan gahaniiru jedhan. Kanumaan walqabatee guyyoota muraasa darban bulchiinsa godinaarraa deebii argachuudhaaf carraan taasisaa turre yeroof hin milkoofne. Kana malees aangaa'ota naannootii fi federaalaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa tibba darbee Walaayittaatti taasisaniin amma biyya jeeqaa jiru balleessaa jiru shanee Oromootii fi Amaaraatii jedhaniiru. Kanarratti Tsahaayii Daamxoo bal'ina qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramuu keessatti haalli nagaa tasgabbaa kan taanee fi torbee darbe keessa haalillaan dabalataa raawwatameera jechuun bilbilaan sagalee Ameerikaatiif jiraattonni naannoo sanaa himaniiru. Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraatan aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Hoomii Anfaaraa tokko torbaan darbe muddee 12 bara 2015tti miseensonni maatii isaanii namni 2 humnoota hidhattootaa faannoo jedhanii maqaa waamaniin ajjeefamaniiru jechuun ibsani. Duratti baay'ee ulfaataadha. Garuu mootummaan birmateema jara fintaalee kanaa biyyaadhaa kaaseema. Mootummaan isaatti jiraata yoo ta'e malee amma daandiin guddaa naqamtee kiiloomeetira 212 olidha sana olidha jechuudha. Naanni kun baay'ee ulfaataadha. Amma dubartiin beektillee karaa irratti miidhamaa jirti. Daakta akka karaa irratti miidhamaa. Waa tokko geejjibni hin jiru karaan daandii cifaadha. Barataan kun akkasitti karaa irratti du'a. Maali maatiin kun maatii lamadha. Amma aniitii qo'achuudha maatii lamadha. Gaddamaa gaafa 12 maatii lamatti majalaa goddaadha. Gaaswaan qotaatti dhaqannee maal innee gallee sakaan barbaannee dhabnee dhiisnee gallee jechuudha. Alladallee jira. Alladallee jira jechuudha. Jiraataan kun itti dabaluudhaan aanaalee ollaa Kiiramuuf Giddaa Ayyaanaa keessatti waldhabdeen itti fufee jiraachuu fi hawaasni manaa ba'uuf rakkachaa jiraachuu ibsan. Muddee 12 bara 2015tti namoonni 19 hidhattoota faannoo jechuudhaan maqaa dhahaniin ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Humnoonni nageenyaa mootummaa gara gandaatti socho'aa hin jiran naannawaa magaalaarra taa'u uummataaf qaqqabaa hin jiran jechuunis jiraataan kun komataniiru. Dhalattoonni Amaaraa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa jiraatan tokko akka jedhanitti humni hidhate abaa'oo shanee jedhanii maqaa dhahanii fi humni addaa dhalattoota Amaaraa irratti haleellaa raawwachaa jira jechuun ibsani. Tagaajigii ትባላለች ከተማዋ ማክሰኞ ዕለት እና በግዳ አያና ወረዳ መጥተው ልዩ ኃይል እና ሸኔ ተቀናጅተው ማለት ነው መጡ። ጠዋት አካባቢ ገቡ። ግዳ አያና መጋላ ጠጋጅጊ jedhamti kibxata darbee humni addaaf shanee wal ta'uun karaa aanaa Giddaa Ayyaanaa dhufanii ganama irraa jalqabuun milishaa waliin walitti dhukaasaa oolan mana guban bataskaana seenuun dubartoota daa'immaniif maanguddoota ajjeesuun mana amantaas gubanii deeman. Nama baay'eetu du'e yoo xiqqaate nama 150 ta'a jedhee yaada kan danda'ame reenfi keeraa kaan ammoo hin kaasamne. Dhalattoonni Amaaraa fi mootummaan haleellaa kan raawwataa jiru shanee jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman himannaa yeroodhaan irratti dhiyaatu kana kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Wallaggaa Bahaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Maatiin gargar faca'eera, qabeenyi barbadaa'eera, qabeenyi saamameera, lubbuun namoota hedduu badeera jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsanii jiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan godinaa naannoo federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne ammaaf hin milkoofne. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa tibbana Walaayittaa taasisaniin haala nagaa irratti haasawaa taasisaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaaf sababa kan ta'an shanee Amaaraa fi Oromooti jechuun ibsaniiru. ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አደገኛ ዋልታ የረገጡ እሳቤዎችና ትናንሽ ቡድኖች ይታያሉ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ናቸው። ኢትዮጵያ keessatti yeroo ammaa yaadota lama ejjennoo hin qabneef gareelee xixiqqootu mul'atu. Humnoonni lamaan kun shanee Oromoo fi shanee Amaaraati. Shaneen Oromoo fi Amaaraa bakki isaanii gargar haa ta'u malee yaadni isaanii lamaan Itoophiyaan kukkutuuf akkan barbaade godhu yoo hin taane Itoophiyaa walqixxummaan hin ilaaluu yaada jedhu kan qaban nageenya kan hin barbaanne walirrabsuu walajjeesuun aangoon kan argamu ta'uu kan yaadan kaartaa Itoophiyaa kan jijjiiran waliin kan hin jiraachisne ajandaa xixiqqoo dhaadhisuuf tamsaasu ta'uu isaan beekne keessumaayyuu uummanni bal'aan Oromoo fi Amaaraa akkasumas uummanni hafe yaada finxaalessummaa irraa of eeguu dhimmi kamiyyuu yoo jiraate karaa haasawaaf mariin sirreessuuf onneen keenya kan banamee fi sammuun keenya qophii qabaachuusaa imaanaa jechuun barbaada. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti